Ashamarka Fune, Kabajamo, Jaalatamo, Maachwan channel Kenya Baganagar on Debitanid Tanani Shimida, David Fatinjara, video kana keessatti kabajamtoota hordoftoota channel Kenya namoota Youtubara ta'uu barbaadaniif egaa Youtubarootaaf channel kanarratti waan baay'een barsiisa so video irraa keessatti namoota Youtubara ta'uu barbaadan akkasuma immoo namoota Youtubara ta'an Youtubara xixiqqaa ta'uu danda'u fakkeenyaaf subscribe isaanii 500 600 1000 haa ta'u Youtubaroonni kara gadii jiran yookiin jalqabdoota namoonni jedhaman Youtubaroonni xixiqqoon jechuudha waan beeku qabantu jira kana malees jechuudha Youtubaroota gurguddaa ta'an Youtubaroota subscribe isaanii 200 sanii ol ta'e jechuudha so Youtubaroonni akkanaatis wanti beeku qaban baay'eetu jira jechuudha barnoonni YouTubein dhumatu sistemiin isaan dhumatu baay'ee nama fayyada beekuun dirqama ta'a jechuudha namoonni channel YouTube in qabnes fuulduratti YouTubara ta'uu barbaadan YouTube irratti beekamaa ta'uun ni danda'ama namoonni beekamaa ta'uun barbaanne jiru namoonni tujaara dureessa ta'uu hin barbaanne jiru namni doolaara argachuu hin barbaanne jiru akkasuma nama jaalatamaa ta'uu namni hin barbaanne jiru kanaafu jechuudha nama jaalatamaa taatanii mallaqas argatanii beekamaas taatanii waan hundaa bakka tokkotti argachuudhaaf social media waan baay'ee murteessaa ta'edha keessattuu immoo YouTube nama kafala waan ta'eef namatti tola gama stage kanatti gama madraki kanatti namni dhufuu barbaadan dafaa koota yeroo keessaniin gubinaa waan yaadan jalqabaa hojjedha akkaataa itti hojjettan immoo waan hin beeku sanitti nima seera YouTube waan ta'e sanitti nima amala YouTube waan ta'e sanitti nima akkamitti mallaqa baay'ee akkaataa itti argattan akkamitti daftanii akkaataa itti guddattan akkamitti nama beekamaa fudhatama qabu akkaataa itti taatan akkamitti viidiyoon keessan nama baay'eedhaan akkaataa itti ilaalamu isin barsiisa jechuudha so hangama channel kana subscribe osoo godhin namoonni ilaalaa jirtan sirriin jirtanii please subscribe godha video kana like godha barnoonni keenya jalqabee jira kabajamtoota hordoftoota channel keenya namni tokko YouTube irratti gaafa video upload godhu videoowwan akkamii upload godha videoon isaa channel isaa kan qorrine akka dafee guddatu nama baay'eedhaan fudhatama akka argatu subscribe isaa akka baay'atu mallaqni isaa galiin isaa akka baay'atu namoonni video isaa ilaalan akka baay'atan videoon tokkichi nama baay'eedhaan akka laalamu nama 100,000 miliyoonan akka laalamu gochuudhaaf video akkamii post gochuu qaba kuni YouTuber tokko waan beeku qabu keessa tokko jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota channel keenya video yeroo YouTube irratti post goone jechuudha videoowwan amala garagaraa qabu videoowwan waqtaawaa ta'an yookiin odeeffannoo waqtaawaa irratti bu'uureffatan yookiin wantoota haaraa amma jiran qofa irratti xiyyeeffatan akkuma faashinaatti irra darbee jechuudha viidiyoon keessan waggaa har'aa ilaalamu sababni isaa yeroo san waan haaraa ta'e irratti hojjettanii kanaafuu viidiyoon keessan namoota baay'eedhaan ilaalamu yookiin immoo torbee kana qofa ilaalamee torban dhufu yeroo isaa darbee jira jechuudha like akka newsii jechuudha akka oduuwwan garagaraa jechuudha har'an ilaalama boruun ilaalama iftaan ilaalama guyyaatti aanu dhaabbatee jira viidiyoon keessan ilaalamu nama 10,000 15,000 20,000 erga ilaalame booda dhumatee jira jechuudha haa ta'u malee dhiifama video dhaabbata yookiin video yeroo isaa hin darbine video dhalootatti darbuu danda'u hojjechuu ni dandeessu jechuudha isin yeroo hojjettan fakkeenyaaf video akkasii yeroo hojjettan har'a kana yeroo isin upload gootan namni baay'een isin ilaalu har'uma view baay'een argattani suutuma ka'aa deema suutuma laalamaa deema videoon kun waggaa 5 irraatti isin ilaalama waggaa 3 irraatti isin ilaalama san booda isin ilaalama videoon isin har'a post gootan hanga isin lubbuu keessanii jirtanii miti erga isin addunyaa kanarraa darbitanii illee yoo namni kan laalu ta'e galii isinii argamsiisa kanaafuu isin video dhalootatti darbu video barsiisa waa barsiisan fakkeenyaaf miidhagina kan barsiisan haa fudhannu fakkeenyaaf videoowwan akkasii namni martuu baruu barbaada namni video kana laale har'a laalii jira kan hin laalin martuu laaluu barbaada waan gaarii waan ta'eef wanti isin barsiista wanti isin agarsiista video san irratti waan hojjettan diraamaa yoo ta'e har'a bashannanaa borus kan laalu ittiin bashannanuu barbaada dhaloonni itti aanus akkasumatti itti fayyadamaa deema adeda namoonni isin ilaalaniin immoo galii argachaa deemtu jechuudha isin crowded in taatan sammuu keessanii dhiphistan jechuudha YouTuberas gaafa taatan tasgabbaa'uu itti yaadu hojii keessanitti qabdu jechuudha tasgabbaa'uu qabdu keessi keessan hojii keessanitti gammaduu qaba videoon isin hojjettan sun isin yoo ifaachisellee jechuudha video yeroo dheeraa laalamu video hin dhaabbanne yoo ta'e galiin keessanis hin dhaabbatu jechuudha haa ta'u malee videoowwan fakkeenyaaf har'a namni tokko yoo ajjeefame ibalu akkanatti ajjeefame
iddoo akkanaa gubate iddoon akkanaa wanta akkanaa ijaarame baay'ee gammachiisaadha maalidha jettanii hojjettanii taare iftaan namni martuu dhagaye yeroo itti aanu namni ilaaluu barbaadu hin jiru kanaafuu viidiyoon isin hojjechuu qabdan viidiyoo yeroo dheeraadhaaf laalamu yoo ta'e suutuma mallaqni keessan isinii baay'achaa deema namoonnis viidiyoo isin hojjetan san yoo kan jaalatan ta'e hojiin isin hojjetan sun jaalatamaa yoo ta'e like isiniif godhu subscribe isiniif godhu share isiniif godhu achumatti maatii keessan ta'u jechuudha baay'ee isin fayyada nama waa barsiisuun nama bashannansiisuun tajaajila namaaf kennuun baay'ee dansaadha jechuudha irra caalaadha jechuudha viidiyoo har'aa qofa irratti jechuudha akkasuma immoo namoonni viidiyoo deelii hojjetan viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjetamu guyyaatti yeroo 3 guyyaatti yeroo 2 hojjetamu namoonni hojjetan immoo viidiyoo baay'ee daftanii hojjechuutu isinirra jiraata viidiyoo baay'ee daftanii yoo hojjetan immoo nama ifachiisuu dandeessu haa ta'u malee namoonni odeeffannoo barbaadan hedduu waan ta'aniif namoota akkasiitillee subscribe akkasiillee argachuu dandeessu maatiiwwan akkasii baay'ifachuu dandeessu jechuudha YouTube irratti yeroo viidiyoo hojjetan akka ilaalcha kiyyaatti akka yaada kiyyaatti viidiyoo yeroo dheeraadhaaf nama ifachiisne viidiyoo namni irra deebi'ee ilaaluu danda'u akkasuma immoo viidiyoowwan namoonni borullee waan akkanaa osoo nu dhiyeesse jedhanii yaaduu danda'an nama biratti fudhatama qaban yoo hojjetan viidiyoo hin dulloomne viidiyoo yeroon irra hin tarre yoo hojjetan isinis mallaqni keessan kan walirraa hin cinnee fi baay'ee argattu akkasuma fudhatama guddaa argattu beekamaa taatu jaalatamaa taatu tujjaara taatu akkasii jechuudha. kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa akka qoosaatti waan baay'ee walirraa barana jedheeti yaada chaanaalii kana irratti odeeffannoon har'a isiniif kennu barbaade namoonni yuutubara taatan yookiin yuutubara ta'uu barbaadan yuutuubiin amala akkamii akka qabuu fi oodiyensii keessan amala akkamiitiin akka walitti qabachuu qabdaniin isiniif himuu barbaadete jechuudha amalli keessan wanti isin hojjettan baay'ee murteessaadha YouTube irratti fudhatama argachuudhaaf odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo mirkanaa namoonni odeeffannoo yoo dhiyeessitaniif itti aansee koomentii jalatti gaafii isin gaafata isinii bilbiluu danda'a gara sooshaal miidiyaa keessaniitiin gaafii adda addaa isin gaafachuu danda'u gaafiiwwan namoonni isin gaafatan saniif qorannoo taasistanii deebii sirrii deebisuufii qabdu namoonni sun gaafa mirkaneeffatan namni kun nama gaariidha odeeffannoo dansaa dhiyeessa jedhee hiriyaa isaattis isiniif himee sooshaal miidiyaa isaa irratti illee sheer isiniif godhee guddachaa deemtu jechuudha amalli keessan wanti isin dhiyeessitan dhugaa ta'u amalli keessan gaarii ta'u nama kabaju nama beektanii dhiistanii kabaju gaafa gara miidiyaatti dhuftan immoo nama isin caala beekaatu isin dhaggeeffata nama gurguddaatu isin dhaggeeffata nama isinii gadii nama akka keessanii nama isin caala beekuutu isin dhaggeeffata wanti isin jettu sun dhugaa ta'uu qaba yookaan gabaa keessaa baatu jechuudha yookaan fudhatama dhabdu jechuudha. So fudhataman dhabdani waan ani isin jedhu kana yoo hojiirra hojjetan ulfaadha galatooma viidiyoon har'aa kanaan raawwatee jira viidiyoo pirootiiniin deebi'ee dhufa ani shimii maaliin ture baay. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiiste eenyu qaba jettee.